Akkam jirtu nagaa keessanii baga gara chaanaalii hawwii biyyaatti nagaan dhuftanii chaanaala kanaaf namoonni haaraa taatan yoo jiraattan yookiin yeroo jalqabaaf gara chaanaala kanatti namoonni dhuftan yoo jiraattan subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'a. Maatii koo warri taatan immoo akkuma yeroo kaan jedhu anaa dhufuu baga nagaan dhuftanii. Irra viidiyoo biraa qabadhee deebi'ee dhufeen jira. Wanti ni qopheeffadhu suupii buqqee yookiin dabaaqularraan qopheeffadha. Isin immoo turtiin keessan amma dhumaatti na waliin ta'u. Kanatti fayyadamuudhaan yookiin kana gargaaramuudhaan qopheeffadha. Qullubbii adii hundee tokkoon qaba, kaarota hundee tokkoon qaba. Kana kun buqqeedha. Squash isa jedhamu jechuudha. Biyya kanatti buqqee akkasa biyya keenya argachuu hin dandeenye. Kanaaf kanan fayyadama. Qullubbii diimaa hundee tokkoon asii qaba. Kanatti gargaaramuudhaan hojjetadha. Amma isaan kanan akka inni hojjetachuuf naa ta'utti irraa soofadheen qopheeffadha. Qullubbii kanan muradha. Ammas kan akka kanatti irraa soofee qopheeffadheera. Amma muradha kanis. Akkuma kanatti warra kanis qopheeffadhee baadheenaa walitti deebina. Hunda isaayyuu amma akka kanatti sirreeffadhee mummuree qopheeffadheera. Amma gara hojjetachuuttan deebi'a. Amma distii kooftirra kaa'adhee shunkurtii kooftii naqadheen jira. Shunkurtii koo nan bisheeffadha. Bisheeffachaan jira. Sirriitti sun keessatti bisheeffadha. Shunkurtiin koo bishaachaa jira. Shunkurtii koo akka kanatti immoo zayitii wajjin walitti bisheeffadha. Qullubbii adii kana waliin walitti sochoofadha. Kaarotii kana waliin ergan xiqqoo sochoofadheen booddee amma mummuree qopheeffadhe sanan gaditti dabaladha. Buqqeen faayidaa hedduu of keessaa qaba. Vaayitaamin of keessaa qaba, mineraal of keessaa qaba, faayibarii of keessaa qaba, vaayitaaminoota garaagaraa of keessaa qaba. Fayyaa keenyaaf illee barbaachisaadha. Kalorii xiqqoo of keessaa qabas. Ulfaatina hir'isuuf illee kalorii xiqqoo waan of keessaa qabuu fi low kaloriidha waan ta'eef warri low kalorii ta'an immoo ulfaatina hir'isuuf nama gargaara. Isaan sana soorachuudhaan ulfaatina keenya illee hir'ifachuu hin dandeenya. Amma xiqqoo kanatti qadaadeen booddee bishaan itti dabaladha. Bishaachaa jira. Amma bishaan xiqqoo itti qussadha. Bishaan xiqqoo kan qabaatu nan barbaada waan ta'eef
dambifadha. Wantoota jira. Amma naa bishaatutti meeqa sosochoofachaa. Dafee bishaata badaa hin turu. Mana bishaateera ga'eera kanarraa maaliif nan daaka waan ta'eefi yookaan ismuuziin haa ta'uu fi nan bulleeffadha waan ta'eef akka kanatti mijatanii qopheeffadhu. Kanaaf iyyuu amma ga'eera bishaateera akka kanatti yeroo cabsee ilaalu ni caba waan ta'eefi bishaatee jira. Mungkin amsadha. Amma qodaa kana keessatti galagashadha. Kana keessatti qodaa kanatti galagashadheera. Kana keessatti bulleeffadha. Amma kan bullaanaaf ta'uun barbaada waan ta'eef akka kanatti daakee xumuradheera. Ammas deebiseen distiitti galagashadheeni akkuma kanatti gargaaramuu hin dandeenya garuu ganaa distiitti deebiseen abidda irratti xiqqooshee yookaan qallifachuun na barbaachisu ta'es xiqqoon qallifadha. Kanaaf abidda irratti hin deeffadha mallee deebisee. Kanatti distiitti deebisee galagashadheera. Furdaadha waan ta'eef xiqqooshee nan qallifadha. Kanaaf qoon danfifadha. Amma danfaa jira. Amma ashaboon itti dabaladha. Amma irraan baafadha. Iddoo barbarree xiqqoo isheen itti dabaladha. Xiqqoo amma dhadhaa xiqqoon itti dabaladha. Dhadhaa calalamaadha. Waliin inni kadhaa raadheera kana xumure nan dhiyeeffadha. Amma nan baafadha qodaatti. Parslii kana keessa kana fakkaata. Akka kanatti hojjetadheera. Viidiyoon har'aa kana fakkaataa. Yoo isinitti tolee jiraate immoo like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Turtii amma ammaatti na waliin turtaniif hedduu galatoomaa. Wal jajjabeessinu. Wal jajjabeessuun nurra jira. Numatu wal jajjabeessuu qaba. Numatu waliif humna. Waan biraa iddoo biraati waan heegnu qabnu kun dhaamsa kooti. Wal jajjabeessuun dirqama keenya, dirqama lammummaati. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaa keessanaaf tura. Bye.